بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسجد أنا كيس جرو فيه خال جرو خسجنتا نما أكان جالتني سينا نبي في صلى الله عليه وسلم هردفتن الرجال برنوت صدف فدا بكا خليق الجلت ترامن الراتي دي بنيجو بكت ترامنه نبيين كenya sallallahu alaihi wasallam guyyaan dhalatan guyyaa isniina baatiin baatii rabiul awwali barri bara arba baatii rabiul awwal ta'uun ammoo shakkiidha ijtihaadumaani ulamaa'in jaani irra wal dhabanii baatii san ta'uunii fi guyyaa 12 ta'uun hin muramne warri kana ji'esni jira gachuu marraa barra malee dabarreemi achi booda gaabarri inni dhalate bara arbaati gonna kun shakkiin qabu gaabara wanni guddaan san dalagame seenaan guddoon sun arkamte barakkasii jennee dubbanne jechuudha. Kana booda duuba bakki irra dhaabne qabxii sadaffaa irratti ibsa ede. Wa'arda'atuhu ba'da ummihi eega ummaa isaatii isa ni looyisiftee jennaan jechuudha. Wa'arda'atuhu ba'da ummihi eega ummaa isaatii isa ni looyisiftee jenna. وأرضعته بعد أمه إيجا أمها ساتي إساني لويسفته إنيو ثويبة الأسلامية ثويبة وربني أسلم تكة ثويبة جنيسي توربني أسلمي خادمة عمه أبي طالب إسين إرجنو تكاهو قبرتي أدي رسات أبي طالب ثم حليمة السعدية أجيبود حليمة وربني سأتكا لويسيسه إلى أن بلغ عمره 4 سنوات أكست ردوب مجان إلى هنگ عمري نساء وقا أفرقه وجي سوي بانتوني قبرتي أدير ذاتي إيسا جرتي مكو مجرتي هاتيني سوسما لويسي سجرتو سوي بانيس لويسفته إيسا قفامي حمزة اللي لويسفته حمزة عبد المطلب gara tokkoon gara dhalootaati yoonii fi nabiidhaaf sallallahu alaihi wasallam adeerate gama luugaatiidhaatiin obbaleeyyanii jechuu hamzaanii fi nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam haaya duuba achi booda gaa eegaa suweybaa booda haliimaadhaan looysise haliimaan tun seenaatti looysifte qabdi dura isa gandiyoo warra banii sa'ad janiin warri banii sa'ad kun ammaaf karaa jiddaa kana laa baadiyyaa makkaati seenaa ajaa'ibaa takkaa jira bakka tan akkaataatti looysifte dura araboonni zaman ammaa yoonni fi nama mucaa barsiisuu barbaanne magaalaa guddoon ijoollee magaalaa guddootti deemanii nimi kasii bar namni haa qabeenya akkuma walirra qabuun akkuma dandeettii qabuun ijoollee magaalaadhaaf barsiifata zabana san keessatti namni ijoollee barsiifachuudhaaf karaa baadiyyaa oofa sinigalee makkaan jee ijoollee barsiifachuudhaaf karaa baadiyyaa oofan maaliif fi karaa baadiyyaadhaa oofan gaafa ijoollee hoggaanii fi hayyummaa barsiisuu barbaadan araboonni aadaa godhatanii xabiyaa godhatanii baadiyyaadhaatti ergan akka kunis dabre laal zabanni jijjiiramaa mire yeroo baadiyyaarraa karaa magaalaa ergan jirramma yeroo san keessatti immoo magaalaarraa karaa baadiyyaa ergan sababni erganiif manni barnootaan jiru manni ijoolleen seentee barattu hin jiru maaltu jira mirrii isaa fa'a shaggooyyee fa'a waa warri baadiyyaa jiru tana haa barattee ijoolleen egaa zabannee muudha jiru zabana jaahiliyyaati akkasii quba qabaadha sa shaggooyyee ja'a beekii amma gariin feenta qabii jiraame namni kun qacinaa feenta qabu faadhaa jira saniif ash'aara arabaa kana aartii arabaa kana akka baratanii fi baadiyyaadhaatti waa yeroo loowwan tiisan ja'an waa yeroo re'ee tiisan ja'an waa yeroo dachii akaafan ja'an waa yeroo wallolan ja'an waa yeroo fuudhaa ja'an waan adda addaa manguddoon baadiyyaadhaa tana aartiin arabaa tun waloloodhaan kan haasawan jira waan ta'eef warri magaalaadhaa waan manni barnootaa baadiyyaan jirreef ijoollee fi baadiyyatti akka guddattu godha daa'imummaan achitti firraa erga kuni bu'aa warra magaalaati
bu'aa warra baadiyyaa sun waa jennu ka ijoollee tana fuudhu. Bu'aan isaan irraa argatan yeroo ijoolleen dhuftee mucaa tokko warra magaalaarraa warra mandaraarraa fuudhanii bira tursiisan. Walii warri san daaraas mucaa kanaa wajjin ijoollee isaanii baasa bu'aadha qaban jechuudha. Yoo neefi magaalaa dhufanis akkuma waan mana isaaniiti haa mucaa isaaniitiif bira jiraa mire bira bulan. Kana malee yoo neefi gargaarsinis dhufe yookaan hoongeen biyya seente yookaan wanni adda addaa biyya seente namuu hangi nama fi bakka mucaan isaanii jiru san geessa. Amma dantaan gama meeqa taate? Gama lama taate. Sanirraa'u amataanii warri baadiyyaadhaa nama ijoollee isinii luusifnaa ijoollee nuu kannitanii jeniiti ijoollee barbaaddata makka dhufan jechuudha. Akkasii guyyaa amma isa fudhatan kanarra dhufna. Waan hidhaan nu odeessa bar kitaaba albidaayatu wanni haayaa keessatti haliimaadhaan nu odeessa. Akki jettee yaaboo barri nu jabaate roobni ni dhabame bargaa waa takka ni dhabne namuma ijoollee warra magaalaadhaa if biraa qabu qofaatiitu warri magaalaa waa maallaqatti kanneen akkasii bitan malee amanni walitti calciyette. Akkasii gandii wal mari'annee mee karaa makkaa kana yaanee ka ijoollee luusif nu barbaanna nu haasaadhaa jedhanii akkasii kaaneette. Yeroo kaane abbaan mana siidhaatis wajji deeman gandaa wajjin iyyaan. Hashaan gaalaa ta'e isiin deemtuun bar dadhabduu tanette. Uummanni kuteeti dhaabbatee nu eegatte. Uummanni yaayeeti hafuura baafatanii nu eegan jette bargaa gaala kaa agabuun ajjeeftee kaa isaa waa takka onni nyaatan hin jirre ho'is siima. Duu jira kanaan yaaneette. Mucaa tokko siniin qaba kaniin luusisu waa takka harmi kiyya aannan hin qabuuf jette. Akkasuma akka dha'inee gaa qubanne bakka qubatanii jira. Achii namuutuu ijoollee mee nama harki isaa waa qabu nama jajjabaa haa barbaadnu jennee ganda keessa yaaneette. Kan kaa mucaa isaanii guuniif fuudhan warri waa nama kannuu danda'u. Maaliif jennaan kaa namni eefiifuu kaa cabaarra baqaan itti aannu janii ijoollee hiyyeeyyii faan fadhan nama waa gargaaruu barbaadan malee. Akkasii gaa barbaanne warri wajjiyaanuun hundi nabii sallallahu alaihi wasallam isaa daa'imaa gorkan abbaan wannaan abbaan dhitu hiyyee isaa haadhumaa jira akaakoo bira jira naan akkasuma qotatte namu akkasuma qotatte akaakoon ka hamuma nama gargaara malee akka abbaatis nuka wayi nama gargaaraa jenni. Ani immoo dhabeette nasiiba kiyya uummanni hundi fudhatanii ijoollee fudhatanii baruu yaa'uudhaaf muratan jette. Akkasii galgala abbaan manaa naan jette bakka sharaa jajjaarannee jiru kanatti duuba dhufnee dhabnee yaanaa miti akka mennaan mucaa hiyyeessa tokko malee ganda kana keessatti nafnennaan sanuma nuu fuudhi deemee jiran. Yaa bogguunii fi naamminaa bira dhaqee mucaa naa kan niqaa kun ijoollee warraa boluutis fudhanii kun jiran namuu ifumaaf dhiise malee wayiin isin dhoorkee mi fudhu naan jette. Yaa boo yeroodhaan mucaa akkasii fe'as qabeette maaliin si hima jette bishaanuma narra gannaqanii malee cobaqa. Ijoolleen lamaan galgala ni loluu deemiti hin agarreette akkasuma. Yeroo ogguusuma naan jette abbaan manaa yaa waa dubbiin hiyyummaadhaaf qabeenya bira hin jirtu har'a khayriidhaan galanne os naan jette. Abbaan mana siidhaa jechuudha. Akkasii kaane yeroo kaanu ganama gugaloo kaanu gatoora subii duraa kanaan kaan ganamutu kaanee ana jenee kaa aduu duraa yaanii mire hoggoo halkaniin kaanu ajaa'ibni amma nu qabatette. Hashaan tiyya dura yeruma dura ka'uu yaanu sanu aannan akkanatti jiguunii deemti jettee hashaan gaalaa. Yaaboo gaalaa irraa ilminee miti jalumachi qabne kaayee. Irraa quufneeti nama nu bira jirutti illee kannine ajaa'iba uma jette. Akkasitti deemnee karaa kana hashaan dheengedde uummata booda deemtu. Arra uummata dura deemti. Maaluma dhiiroo uma jaan jette. Arra maal harkatte uma jaan jette. Akkasitti gammachuudhaan galle yeroodha gammachuudhaan gallu waa'ee guddisa mucaa kana akkana jettee nuu himti. Seenaan tun bal'inaan jirti gaa kitaaba albidaatu wanni haa irraa hin fuudhee isinii mujjira beeka. Akka waan fi gandes hin jirruutti ittiin isinii mamma. Duuba mucaan jette guddinni waa takka hin dhibneette.
waan hidhatti guyyaadhatti akka nama torbaanitti akka waan baatitti akka waan amataa mucaan guddateetti. Waan ijoollummaa isaarraan wayimtu keessa ganama yeroodhaa hirriibaa ka'u ganamu akka waan duruu fuula dhiqatee bococoon qabutti akka waan fuula dhiqatee waafirra baasanii saafii kana akkaa'etti. Yeroo gaala keenya teessinu ijoolleen inni daa'ima kaasu ijoollee dhaatiitu fuudhee deemaan himi gaalli bakkuma akka waan hidhaan laallatee ciisetti bakka akka gaaddisaa sanuma dhaabbachaa oola galgala yeroodha dhufu waan kana itti guura garaan akka waan baqaquudhaa deemu akkasi qoofetti hamma ijoollee biraa warri tumbu takkatti bakka ijoollee warra haliimaadhaa oolchitu oolchaa kaa'isinoo isinoo maali hamma jedhiin takkatti fidanii boruus gaaluma kana bira oolchan gaalli alaluma guura malee wanti takka jirtu quufeetuma gala aannan taatu ollaadhaa fi gosaa fi lammii hundaan badhaafneetti akkasitti mucaan amata lamaan taa'ee jechuudha. Kana gaa kan suuratu duhaa keessatti alam yajidka yatiiman fa'aawa sasii hiyyeessaa si garree simmaxxanfanne yaa nabii kiyya muhammadu jechuun bariikkaan siidha sagaafa hiyyeessaa sanuu anummaan si biran dhaabbanne jechuudha bar alam yajidka yatiiman fa'aawaan sun amma sii galti laaliikkaan wanni siiraamtu walii iqtisiin jennuuf eeqa barammaa islaama ijoollee biraa taate isaa garaa jiru abbaan du'e garii bar inumaatu ni hoddataniin ni unfadhan ka haganaa gaamma isaa duutitti walitti aanuudhaa deemtu jechuudha. Gaafa ati yataamummaa qabdu gaafa ati daa'imaa gaafa ati ijoolleedha ansin kun unsin eeyi karabbiin jehuun kana hono hiikkansiidha. Akkasitti duuba gaa amata lamaan kiyee ballama walitti dhaabmatanii iddoo tanatti haatiin sogguun fi adde mucaa siidhaa dheeyxee laalti. Akkasi guyyaan gahee firraa galuun hogguu geesse. Kasilaa galchuun fadhin baay'ilamuma sun guutuudhaaf fidan jechuudha. Akkasi yeroo finne waa tokko wajjiniin haasofne yeroodha haasofne waan ni gaafanneetti. Firraa mucaa kana laydaan makka keessaatii fi dhukkubni kaa magaalaadha akka malee godhuun oolu haadhuma bira deebi'uu jette fudhaa jettee akkasitti deebisan ammas yeroo deebisan garuu hin turre qiyaasuma baatii lamaa isaanumaa eegee mucaanis bobbaa eegalemma gaaratti mucaan irra xiqqaadhaa kan obboleessa kaa wajjiluugaatiidhaa kaisiidhaa fiigaa dhufeette guyyaa tokko. Ummaa jee iyyaa dhufetti maali nama amma keenya qalanuma jee gaafa mucaan baqeeffamu sanii bar laal jarree lama walii qabaniiti akkana baqeessanii garaasa garaa adda banan jeetetti hime jechuudha. Yeroo mucaan dhufu jechuudha achuma mudhinnaa sun acitteetti yeroo gaa iyyaa gurra lamaan qabadhee iyyaa gandinaa wajjiniin birmachuu barbaadaa dheeyne mucaan kun dhaabbachuma jira akka nama babbaaragee akkanatti rirrifachuudha jiru dhaabbachuudha jira achuma inni akkasii ol hammaare yaa maamma kiyya akkam taate yeroon jiran barjara lamaan na dhufanii akkana na baqeessanii akkana waliin na deebisanii yeroodha akka kijiban taane yeroodha badan mallattoon hodhaadhaati illee ni jirti jechuudha. Anas bin Maalik illee hadiisa kana goodeessu bakka baqeeffamte san achi booda agarre jee akkasin nabii sallallahu alaihi wasallam isaa daa'ima baqeessanii hadhaa bakka gartee namaa hinaafuutii fi bakka nama jibbuutii fi waan hidhaa kana rabbiin nabiyyummaa isaatii ergachuu isaa kana qulqulleeffachuu maal karaa buufachuudhaaf ka'a akkasi qopheeffate jechuudha. Achumaan fuutee galchite niin galchaa buli rabbiin osoo humni ijaan bu'iin mucaa kana asiin naagihee amma tun namuu detteemi firraa hin galchette akkasi fuutee galchite yeroodha galchite hay arree isaa duruu dhuftan jennaan lakki umaatii minnin isaa galu ennee fenneennaan sababa naa himatteen akkasi firraatti himan kaa booda huni dhageessiyanii yeroo san duuba
duba isa mucaa ya shaytaana faadha irra sodaatanii jetteen aaminu barani gaafaan isa gara fuudhu takkaa waan dubartiin ifi gartu daydee hafe kana takkaan agarree bar jetteen manaama adda addaatiin harkee bar jetteen ammas yeroon garaa qabu gaafaan isa deewu bar akkuma inni nagaraa gabbuu ellaal manni kun guutuun akkasii iftiinee bar jetteen saniif mucaa ya shaytaanni waan humaan godhu isinis garuu baga fidden jettee mucaa irraa qeebaltee akkasitti gala kutanii akkasitti ummaa isaa biratti hafee jechuu mucaan amata 4 irratti gale jechuu haya amata 4 booda maaltu ta'e achirra yaadna dura gaafilee tana mata wulida nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabiin gaafan dhalate عام الفيل جاء برا 4 دلته اين ولد ايسا دلته ولد بمكة لماذا سمي عام ولادته عام الفيل برد الله تصابر 4 جمال في يامه لأن ملك الحبشة أرسل عام ولادته جيشا إلى مكة ليهدم الكعبة برسني موتيتش حبشة كعبة دي بوراف أجت ترجع برا 4 جامع يامه إربان أمته من أرداته بعد أمة سابود إنه فين يقولوا إيسه ثويبة الأسلامية ثم حليمة سعدية رايتشو درسي أفراد فاداتي الدرس الرابع برنوني أفراد فادا وفاة أمه وحضانته دوئنس أمة إساتي في وحضانته قدنسا قدتشو ساتي أجو كتاب خلاصان وريكين درسي أفراد فاد جوزي تقفادا هايا وفاة أمه وحضانته دعو أمه إساتي في قدتشو إساتي أما قاسة دركا برن غيزة أبان إسا غراجيرو دعيچو أباسا إجانو نگره تاكا أو يوغا أبان ساتي سنگره أچي بودا إلا هنگا عمل لما واني دا قدته وربني ساعت باتي جارتي أما قاجولي هنگا متافوري أچي بودا مكة ديبي أما تافوري الرجل توفيت أمه أمان زاني دوته صلى الله عليه وسلم وهو في 6 من عمره إسا عمره سارة وقا جاخي سجلو يجو أما عمل لما يجي مكة تاية هاتي سادوته ماس توفيت أمه أما سرّا ونبرن هاتي دانتي سرّا دون سيدي آئما أبان سرّا دون ملتو جبنا تيمتي سلام الله تو جال الله تاتي أخاكو في رت جراچ سو في أنير ربين إساف جراچ سيجو مالف دواني لا متقن مالف دويجو بكسيبو دمله ربين حكمة قبا حكمة قبا هايا توفيت أمه نسان دوته وهو في 6 من عمره إسا عمره سارة وقاجة خيس جرو وهي راجعة من المدينة وصو مدينة راس ديمتو مدينة يروسن مكان سيرمال جامتين يثربي غند مدينة خنالال أخاكون ساتيس اتفوده مالي أخاكون ساتيس أتشفوده أبان أخاكون ساتشد دلته عبد المطلب کا أبان سادس ورّاخا خوساخنا لالو سجوتي أشدوه هاتلين إيسمن أخا خوسان إيسمن أبا جامني مره لال جاهلية أنا خيسا رحمة إله جيت والجبيزن ما إيسما أبا خيت إيسما خي خنتين إيسما أبا خيتي خنتين هايا إيسما أخا خودا ما ينجد دكيلال ولوني بيغاني ولو بين زمان الآخر يبقى نمني والولالات ما دي مدجر أما إذن إيسوما أخاكو ساني سنگرته سلالو داوسوني في چريته كذتي خرادة دوته وهي راجعة من المدينة وصو مدينة راس دينتو دوته وقد ذهبت إلى المدينة خرا مدينة داني ديمتمو لزيارة قبر أبيه قبر أباسا زيار وفججة إنك نجي ومعها جده عبد المطلب أخاه إسا عبد المطلب اللي وجي جرا أكن يجوا واسني قفن دينه
abbaadhaa saasiyaa qabri isaatis irra baanii tuma salaamuudhaaf deeman ziyaaraadhaaf deemanii laakiin warri eessuma achi jira mire akkasuma waliin laaluudhaaf jechuudha. ومعها جده عبد المطلب أخاه نساء عبد المطلب اللي وجه جراج روايان قرين أمو أم أيماني تي توجه جرايت أدون جبدون تنمو أم أيماني وجه جرا أم أيمان تون قبرتي أبان نساء ديسسني والرهبة شات اللي ديسين أمس وقد ذهبت إلى المدينة غير مدينة ديمت لزيارة قبر أبيه قبر أباسا زياره فججة ومعها جده عبد المطلب أخاه عبد المطلب اللي وججرة خنر أم أيمن ما وججرة التاني ومعها أم أيمن جتنين أم أيمن وجنجرة وقد دفنت بالأبواء أبواء أبك جامت أوالمته وهي قرية بين مكة والمدينة أبواء يجون كن مكة في مدينة جدورة لالقى حكمة ربي وصو إسلام ما ندفن خاني مجان إسلام ما تناندو فيه عمرين سا أمد جهاتي هاتي سا أولم تدوته جو إسلام ما ندك أبم ندك أبم نيرو تنا ورّا فترة جنين ورّا فترة جون أنبيان دراتيس لومته دبمته واتا كراق وان كبن وايو أدو أنبياء دا ختام ننجرو لكن إسلام ما وان إبراهيم في إسماعيل دفنين كان غرت حجي فا وان جاهليان دليتو ربي فا الله جاني شركين غاكاج إنسان غوتو رابي خيزا أكاسي وجنين يرو جباته توكيتشسن غبر راجن يرو بلودا مو وجنيني أولياء غبر راجن أكنت والله لا والكيس نقطني توما جرمال إسلام ما بيخ ورّا فترة دا جنين ورّا فترة دا كنا دوب ربي نكم قدا جاني علماء دبّدان نفتنا جنگويا كياما ورّا فترة جون ورّا نبي دولاتي سندقبتين خنبي بوداتي سندقبتين إدو تنت توسو أمانتين بينه دو مكانا ربي نكم قدا نانگويا كياما تي فتنا رافودا جن فتنا كم رافودا إس يرودا ورّا أمانتي أبيان التيمتة ديدي إبدناك يرودا ورّا فك إبله جنتناك إنسان يجنا دي فتن تبى يا ربي ونتنبي نتندفني ما جاءنا من نذير نتديننا نتندفني أكم تانا جانجي يا رسول ربي قرمات تكادو كوجوز ما خناف جي قربان خنوف سلاني في إسن الدفه نعمان تاني هي جانجو سلاني أمان نجن قالي ساري قوتاني سلا هاي أما يبدسين هذا جانجو دي ماذا ورسلا الدنيا رتيو تلو في قالي قولو تاته مربّا جاني تما خراي بيدا اوريانجي ور الدنيا رتو فال موتا موسلا مالجان دوبا وني دوبنيف مالي هاي اما زي بيدسينا مالي جانجي ودما اذا سيفال مانيتي خوني بيددا كايرو ددا كاي بيدسن برد وسلامن تافجي اكاز جنة سيرن جيسن خنمو چيتاي فالمو اتي الدنيا رتيس ور مسلا فالمو سني جين ربي ني بيخا ميري أكادتي ورّا فترة دا ورّا سني يجوا أسمانو دوبا أمان ساتونو ورّا جنة جنة ما ورّا إبتدا جنة ينان حديثني ورّا إبتدا تيجي أما شيء أنفان ورّا بدأ أنفان وان تنا دعوة أنفان آمنا دبجاني بر عليه السلام جاني عليه السلام جانو إنه كل لودا جاني nama bar hoggaane fi abbaan nabiitii fi haati nabiidhaa warra ibiddaati yoo nufi jedhan akkamitti warra jiru jira nabiin ran beenu nuti nabiin sallallahu alaihi wasallam nami tokko dhufeeti yaa rasuula rabbii abbaan kiyya eessa jira jedhan abbaa isaa ka durdu abbaan kiyyaa fi keetu warra ibiddaati jedhan fidee ogguun ifinni boo'ee rabbiin quraana buusee laa tasa'aluu an ashiyaa in tubda lakum tasu'ukum واون دنگ غافتنا غافتنو ني رفتني ين چوفا اسن راغوان قبدني مي نمو اسادا جين جچو اكما ابان ابراهيمو يچو وري بداتت خوني زكست هيچو واتا كوني خنا يتفل متنجر علماء نكن جنن ماتو حكمه حسابا زنو مالينن اسلام ما خن اجماتي في خعرباتي في خد قبته خنا أباساتي في سادور كويتشوني كانسا إسلام من تعرباتي متي إرجالا جنتونو
Silaata arabaa taate eenyuun fudhachuu qabu dura? Mucaa kanaa dura abbootii tanaa fudhataa mire islaamummaan tun dhalootaan akkan deemne ragaadhaa hojjan. Gama biraatiin namni tokko har'a yoonii fi abbaan isaa kaafira ta'ee islaamaa'e. Abbaan isaa kaafirummaa irratti hafe namni inni sabriif dura godhatu eenyu ta'a? Nabii Rabbii sallallahu alaihi wasallam if dura qaba jechuudha. Inninu abbaan isaa amantii tanan qabuu miti. Inninu ummaan isaan qabuu miti jee fudhata. Namni tonimma gama biraatiin hikmaadhaa hojjan duuba akka daawaan tun facaatuuf bal'attu. Waan keessaa dalage Rabbiin haqiiqaa siidhaa Rabbii beekaa. Waan Rabbiin dalaguuf tanarraa beeki hikmaati hammuma dandeessu hikmaa goota. Yooniif imma fakkeenyaaf haadha abbaan kan kee islaamummaan hin qabaanne hin kadhatiniif hoggus hin jee ifi guunii fi haadha abbaan isaa kaa islaamummaa qabaataniif xiqqoo qalbiin namaa kun kaa ahaa inni haadha abbaa isaa ta'etu islaamummaa qabaafi suniif jee jettii mire hogguunii fi kiyyaas walumaanuu islaamummaan qabuuti hin kadhatin haadhaaf jiyoo zig jetti jechuu lubbuun akkasii quba qabaatan. Haaya maal jenneen وقد دفنت بالأبواء أبواء تدوتي أوالمتي وهي قرية أبواء يجون تنغندا بين مكة والمدينة مكة في مدينة يدودة فحضنته أم أيمن إذا قدس يجبك هذا أبو يفي خادمة أبيه عبد الله إذن قبلتي أباسات عبد الله wanni qalee galgala walam yatruk lahu shay'an min al-mali qabeenya waa takka kan dhiifnee fogguu nu san hedduun dhiifne jechuu malee gabrittii takkaa dhiiseef wanni nuuf tanaaf beeki. Isin qaadimtitti gabrittii abbaa isaa ta Abdallaati isii santu guddisee jechuudha. Ummu eeman gaa seenaa siidhaa gana harkuudha teenya islaamummaallee dhaqqabde isin jechuu as ilaadhamma gaafedha. Waa'ee gaa Aminaan amma gaafa waggaa jahaatitti addunyaa irraa deemte. Sababa Madiinaa dheeyxee achi osoonii fi as deemtu jirtuu karaa kanatti dhukkubsattee duuteen mucaan akkasii galee jechuudha. Eenyu galchee mucaa? Ummu eeymanii galchee jechuudha. Gaafiilee isin gaafadhamma. Mataa tuwaffiyat ummaan isaa gaafam duute. Wawwa fi saadisati min umrii ja'a. ودو عمرين سا أمته وجا جهاتي لماذا ذهبت أمه إلى المدينة خرج مدينة مالف دي أنت أم نسا أو لزيارة أخوالي التنين تكاو إيسمن إسحاق چونكا إيسمن أخا خوسا كم إيسمن ساتي مره ورّا وسيلة ثاني إيسمن ثاني زيارة راب دهيته أكسم قبر أبات الله زيارة ما دهيته نانجتشو هايا أين دفنت إيسات أولمت دفنت بالأبواء جاء بك أبواء جامتت أولا تيجو من حضنته بعد وفاة أمه يقوم من سادو تيجو قدس دوبا كان أم أيمن قدس نانجتشو الخلاصة جنفا دبي توفيت أمه أمان ساني دوته وعمره 6 سنوات كعمر إنسان وقاجها ودفنت بالأبواء أبواء أولا تي فحضنته أم أيمن تيتو إسا قدسه خادمة أبي خادمة تتي أبا إسا يجو الدرس الخامس ينقام برنون شنف فادا تربيته ووفاة جده قدسا إساتي في دعو أخا خوصات مس والمفانة ديمتي بيه خمه لا مجا إسا قراجرو أبا دار رادوه إسا أمت جها هادات الرادوء كسيمه أما قدساسات تيفي أجيبو دا أخاقون دودا برچو دايانا قام بتربيته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده قام بتربيته قدساسات ندابته بعد وفاة أمه يقوم ما ساتوته جده أخاقون عبد المطلب إذي تو قدسو دان دابته إساتي تو قدسه خرا تونلو مالك جما هذا تا بوته مره مهمن خجما بابو يفين يري أخا خدا تيجو وكان يحبه أخا هون كن دو خجالة تيجي أكثر من حبه لأولاده هم إلمان سا جالته أول مجاخنا جالة تيجو ويا قدنا سا يرو قدسا سا خنا خيزتي
abbaan akaakoon kun akadamiinaati hedduu qureeshiin inni sodaatti ammaas akkasumatti adiirran mucaa kanaa ilmaan Abdul Muttalib 10 qaba ennee mire kana keessa waan numaa du'e bar Abdallumaa du'e abbuu mucaa kanaati du'e kanneenii fi kun hundi hedduu mucaa kana maali abbaa hedduu kabaja guddaa qabaniif kitaaba seenaa keessatti kin ijoo ganama kaabaa jalatti firaasha afaniif jaarsa kana Abdul Muttalib adiirran kun yeroo dhaqee ijoolleen namaatu ni sodaatti itti jiddeemtu inni dhaqee firaasha irra qobjii eegattaa jedhe yeroo dhaqee qobjii eegattaa adiirran kun kottu abbaa duraa jedhanii yeroo dhaqaasan hin tuqinaa jaaje فإن لابني هذا يكون له شأن جاجي mucaan kun waan ajaa'ibaati irraas deema mucaa kana qalbiin irraan cabsinaa jaaji akkasitti osoo fi guddisa isaa jabeessuudha jiru turan walammaa balaga umruhu 8 sanawaatin umriin mucaadhaa waggaa 8 geenyaan maata jadduhu akaakoon saasanis du'e jechuudha بعد أن كفله سنتين إيجا وقال ما يسايف قبي إيجا وقال ما قد سيجو أما مجالل أما توتا إني تجيجيرا ما في ديخانا قبچا ديما غراو ما ساقي سوسو جرو أباد دو إجاغا ودو غرا جرو أما تافر درام ماز ودوني في عمرين سا وقا أفرت يرو دياتو ونساب بكيفة كسيمي أما تجهد تمو أما سديت تمو أخاك وساد كان يجو سنيقالو جرامي أما أسر راواني براتنغا أما ماني تده برتر رايس توبتاني وليف اللي إفاي دنججو مال ججو نما فرسا جنين نما غرينا غره يوني في أمان مالي أبان دوئے هاتي دوتے نمني برا قدو دوئے mucaan kun faanan tolu kajan jiru waan akkasii sun irraa toobattanii jechuu waan hamtuudha waan akkasiin ja'an jechuu namni islaamummaa qabu waan akkasiin jiru odoonii fi akkanatti firrinii fi namni namarraa du'uun kan hammeenya taatu taate nabii sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa garaa jiru du'e haati amata afurit duute ama 8 akaakoon hin du'e haati amata jahad duute akaakoon ama 8 tin du'e jechuudha قام بتربيته قدس ذاته ندابته بعد وفاة أمه إيجا أمان سادوته جدوه أخاهو نساء عبد المطلب وكان يحبه أخاهو كن مجاغنا نجالة أكثر من حبه لأولاده أما إلمان ساجالة درن ولما بلغ عمر مجادا يروجيسو 8 سنوات وقوت زدت مات جده أخاهو نساء سنستوه بعد أن كفله سنتين إيجا وقال ما يسافف قبيه مجاغ قدسه وبعد وفاة جده إيجا خاخون سادوي بودا كفله عمه أبو طالب أخاخوزا أبو طالب أديرسا أبو طالب تويسافف كبه أديرسا تو غرته مجاغنا قدسه وكان فقيرا أديرسا مسكين يروسان اتكان دبادا فوسع الله رزقه ربي رزقه سبب سنين وبلسه يرو قدسوسان mujaafudhatu adeerran kun adeerri shaqiiqaadha adeerran kun adeerran masaanuudhaati jechuudha kan haatiin fi abbaan abbaa isaaniitiin haati adda addaati kan ammoo haadhaa fi abbaadhaan tokko eenyu Abi Xaalib jechuudha Abdallaa wajjiniin adeeraa mire isa sanii fudhate jechuudha kanuma waa takkallee irran qabnee silaa adeerran kaan irraa harka qalleeyyiidhaati laakiin mucaa kana anaatu tichi ana jechuudha nama bidaatti amanuu dhabee efe fudhate rabbiin sababa suniinu irrafatte jechuudha baro mu'ayman ka akka haadhaati ka wayit fiitti carraa hixire ka mu'ayman reef wanniniin akkana jeefu kara mu'ayman fi kara abbaa walitti noofina mu'ayman gama haadhaatiin namni inni bira jiraatu mu'aymanuma ni fudhateen ka ka manni ka olluma أسمت تجاجل قولي هيا وبعد وفاة جده إيجا قرتي دو أخاقو ذاتي
كفله عمه أبو طالب أخاه أدير أبو طالب سابف كبه وكان فقيرا أدير زاغن دران دبارة تره فوسع الله رزقه كسر ربي الرزق زاب اللسيفي وكان في مدة كفالة عمه قائما بما قسمه الله ويسره له وكان في مدة كفالة عمه يرو هنگا قدس أدير زاغن خيزة جريقان خيزتي قائما دابتات يجي مجان بما قسمه الله والربين إساق ودي إسادن ديسيسي ويسره له وان ربين إسالاف فسين دابتات يجو akkana jechuun mucaan zamma walii karaa guddinaa achi deemu guddachaa deemu jiraame ni sosoosoo eegale jechuun waa dalaguudhaaf akka gaariidhaatti adeerrillee waan ija'u irratti hin dhiisu jechuudha. Ijoollee garii kaasuma waan jettu namaa ergamtee waa dalagattuu jiraame sosoosoo isaa eegale jechuudha. As ilaa dhagaa fedhama man qaama bitarbiyatii baada wafaati ummihi eega ummaa isaatii eenyuutu isa guddise. جده عبد المطلب أخاه عبد المطلب متى توفي جده أخاه قافم يدوبه وهو في 8 سنوات وصوب وقاس الدقيقة قافن نجر من كفله بعد وفاة جده أخاه راتي أنه مجاغنا قدسه أبو طالب كيف كانت حالته مدة كفالة عمه له مجان قافس هم أخاه أدير سابير جروغنا كم جراتين قائما بما يسره الله حركات الله والربين سالافته لافسه هجير السنة تري يجتو الخلاصة چون فان دبيرا رباه بعد أمه أمه سابو داني قدسه جدو عبد المطلب قدسه وتوفي جده وعمره 8 سنوات أخاقون ساقافة دؤو مجان عمرين سامة وسديتي فكفله عمه أبو طالب أخا أديرس أبو طالب قدسه يجتو توبقى أما غافا أدير رسا أبو طالب بيرجرو غافا خان لالو دايان أما الدرس السادس برنون جاب فادا رعيه الغنم وسفرته الأولى إلى الشام رأيتي سويساتي في إمال ساخ درا خاني خرابي يشام دي ميجو أما ولي مجامبر خرانا قدا تسير راف ديما رعيه الغنم رأيتي سوسا أجيبوا ده يجري سبوا ده وسفرته الأولى إملا ساقط قفة إلى الشام خاقر شام ديب كان صلى الله عليه وسلم في صغره إرجم ربي دائما ما ساق يزتني ته يرعى الغنم خريتيسو أنيوف لأهل مكة ور مكاتف بأجرة يعيش منها فجاء الرافضة جاء يخاو ويتاتي خفلتي الرافضة خراجراتو قبلتي فرتي أدير رساتيس مسكين أمره رأي غندا ولك أبيه وان إنسان كننيف مالك واتق كننيف سن إنني سادة سب تبقى هذا ساجر تطنقا ويمنتيس كننجا خانز أدير رسارتيس قدومفا أكسم مجان تلقاسا يغلطي جمع هاي كان صلى الله عليه وسلم في صغره يرى الغنم ودو دائما ما قبو خرئتي سته لآل مكة ور مكاتف بأجرة قبلتي يعيش منها الراجراتون قبلتي الرافضته تنر رأي نبي صلى الله عليه وسلم رأيتي سنتو وانجب دوبها نبي تقو رأيتي سيسي سمالة ينرقني رأيتي سمالة أما نمني إمامنا ما تو شيكان تو خان نموف kan namaan deemu namnummaan taligaa namaatiin deemu namni re'eetiis leenjii qaba beekan re'een tun achi ceeti osoonii fi re'ee jala fiidduu qeensa meeqaa sirraa buqqaa beek leenjiidha fudhata jechuudha akkasin nabiyyi tokko ka re'een tiisin hin jiru re'ee tiisuun yuunivarsiitii guddoodha namaa taate jechuudha. ولما بلغ التاسعة من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب بتجارة لتجارة ججبر ولما بلغ التاسعة يرى عمره سارا وقاس قلقه كتاب نبيرا وقا قد علم اللي وقيل الثانية عشرة وقا قد علم اللي خجو جرا قروخ قد علم خنا الرجبة عمره سارا وقا قد علمت من عمره سارا سافر إلى الشام خرابي شام ملتاوي يجو
مع عمه أبي طالب أدير أبي طالب والجنين بتجارة نقداف جج دلدلاف مجافرته أبي طالب واني رجع يرو سنتي يرو إيجواني رابان مكة رابان شام دكاني ديبو داف هنگا باتي سدير رابط هنگا باتي سدير ترو خيسا أكاسة هتو جالتا أديرني مجاكنا إفوجيني أوفو فده أماس نيونا من نقب أسا يوني فين أنجرات شو بعد مجاكنا كمال يقولون أولان جيه جالا خيسا فده إفوجيني ديه من جتشو ولما قرب من بصرة مقالا بصرة تجام تقوني في التريات رآه الراهب بحيرة جام راهبه توكو ربي جبرا توكو يجو خان نصارى دا شام توني ورالو الكتاب كان جرابي غدو إساتي تو مقالا بصرة دا تجامتو يرو رجيه أجت أركيج نميج توكو الذي عنده علم الكتاب كتاب دركيزة تدبسيجر سينا دبسيجر جنا سلمان الفارسي الرئيس ولندقي وداتينيا نبينا آخر الزمان زبنا خنا دالوني سايرون سايرو خنا جنيتي مملت تولي تكتا كان شاكي رجلن جتشو شاكي قدور رجلن شاكي قبنسان كيسا كتابة تورا كدور كيسا مال دبسيجر نبيين زبن الآخر ارقمو منا إبراهيم في إسماعيل جارم براي ارقما جتشو كتاب الرد دبسيجر أماس مجانسن أبان ساتي في أمان ساتيس إلى دائم ما ساتي ترادو مني جتشو دبسيجر لكن أمو بوده خيسا مجانسن biyya shaam tanallee ziyaaraa ni dhufaa magaalaa biyya shaam tan inni dhufaa kitaaba keessatti dubbisee jira yeroodha inni dhufu waan ajaa'ibaa takka mul'ataa jechuu dubbisee jira mukaar sujuudaa fi jecha duumeysaa gubbaa deemaa jechuu dubbisee jira namicha tokko bira dhaqaa jechuudha dubbisee jira namichi sun bahiiraa kana ta'uudha ifuma dubbisee jechuu kitaaba keessatti yeroo isaan dhufan osoonii fi as deemuudha jiranii inni gaara keessatti waan ijaarratee girgiddaa ijaarratee ibaadaa godha jechuu warra kiristaanaa nasaaraadha warra amantii isaarra jiru jechuu kana biyyiin biraan jiru jennee mire amma yeroo kana rifate jechuu guyyaa isaan dhufan san maaliif rifate mukuma kana akka darrab jee sujuuda bu'ee akka jirutti mukaa sujuudii akkasii ol ka'e garraan rifatee dubbii duraatiinis wali hiikkatee akkasitti nama bira jiru ijoollee kaadimman isaa karaarra ergee nama karaa kana ziyaa'uudha jiru naggaadii karaa kana yaatu ta magaalaa seenuuf yaanii bar isaanii seenuudha jiru qabaa jeen naa fidaa jeen akkasitti fidan jechuudha yeroo fidan dhufanii tumu qubatanii irraa achi qubatanii gaagaalaa yaanii bar safara guutuudhaan waliin deemame nyaata dalagee isaa yaame jechuudha yeroodha nyaata dalagee yaamu mucaan daa'imaa mire ati waan keessa taa'e jennanii tuma isaaf ijoollee xixiqqoo takka waliin kaayanii dhaqan manguddoon inni re'ee qaleeti nyaata qopheessee jira yeroo laalu waan alaamaa nabiyyiidhaa keessaanii dhabe manguddoo gurguddoo takka dhufe itti mammeeratee tuma waan foolisiidhaan nuura qabu waa takka dhabee awwa gaanii har'a nyaata kiyya nam tokko hafuun barbaadu wayi namni hafee jiran jechuudha hin hafne lakke mucaa xiqqaa tokko kan bakka abbootiin dhayitu abbootii hojii dhaquun ga'in sanii hafe malee naan inninis dhufu malee jiran jechuudha yeroodha karaa kana hundatti duumeysaa gubbaarra deema yeroodhaas deemu hoggaanee fi mucaan dhufe akkasin laalee kaatamuun nubuwwaa waan akka caaccoodhaa takka duubaa qaba amartii nabiyyummaadha fuudheetuma shirji'ee mucaa duude huccuu adii tana gaa uffatanii as duubaan mucaa kana laalee jechuudha isaa laalu jiru laal jaarsi
nyaata nyaachuu jiru akkasuma lafa kaa'e anneen kaa'uma jee kun manna khayriin dhawu maali mucaa akkasii eega namichi sajjee tufa Abu Taalib kaa maali mucaa akkasii eega bakka dara khayrii irraa dhagarree kaajee tufa jechuudha lakkii umaatii mi'atii yeroo jeenii qaban kaa'e mi abbaan mucaa kanaa jeen amma abbaan mucaa kanaati khiyya jeen hin taane jeen mucaan kun abbaan qabuu jeen akkami beekte jeniin hin jiru mucaa abbaan hin himaa jeen adeera jeniin kazi mucaa kana magaalaa tana naqini galchi jedhamu diin galchi mucaan barbaadamaa jira yahudaa wal mari'attee gowwoomina siidha nabiyyi tokko zabanul aakhir ergama amantiin tun fuutee duraan warra banii Israa'el irra deemuudha jirti irrattichi deemuudha jirtu ergama amma ki goonu zabana kana dhufa akka raayii duudin sun himtetti akka kitaaba irratti agarree mucaan sun isaa daa'imaa seena nama dhufu mallattoo isaa laalaa ajjeefnu yoo isaaniiti ajjeesanii nabiyyicha waan rabbiin dalaguu deemu sun oolchanii beeki akkasin namichi mucaa kana magaalaa tan akkana itti naqin jeen deebise asumarraa achi jeen yeroo kasan duuba akkasii awoogaa isin naa bitaadhaa ji'ee isaa kaa meeshaadhaa fi maallaqaas nama kanneen kadhadhaamachuu jiru waraanni dhufe kunu maal jennaan raayiduun edee warra waa laalu kaa sheexanni himuu fi dhabee samiin hundi cufamtee turte namicha zabanul aakhir ergamuu taa'u san ka barbaadu jiru naannawa kana mallattoo dheeda qilleensi waan inni mujaniin qilleensi gaarii yahudaadhaan inni mujaniin shirjaan jechuudha guutuu keessan akkanuma fuuneetichi dheeyne laalla malee achi jaarsi ol ka'ee gaani beekan raahibeen kun kadhatee yaa'u isin hima amma isin waan rabbiin niin taasisa jiru ni oolchinaa sammuun teessan isuma itti iyya mee dhagee ajeen odoo waan rabbiin taasisuu deemu ilmi namaa oolche nuti jee warri banii Israa'el Fir'oona akka Muusaan hin dhalanneef waan dalagamanii beektan jeen tilli namaa san dhumee Fir'oona ka fixee ijoollee dhalattoota dhiiraa gataa ji'ee booddee rabbiin Muusaa inni irratti halaakamu sun mana isaatitti hin guddifnee jeen efin sobinaadhaa jee waan rabbiin taasisu fuutanii geessitanis yookaan balama takkaan nu bu'a malee yookaan dachumaan nu gaccita malee musiibaan jirre sanuma fiduu teessan malee mucaa kana fuunee waa takka akkasii goonaa yookaan dhugan nabiyyi ergamuu ta'u taate amrii rabbiin taasisuuf deemu dura buunee yookaan amrii sun oolchina waan jiru efitti namni ajiin jaarse sheetichi isaanii haa akkasitti haa egaa nuti nun dhiisanii humaan agarreenna deemaa deebisaa jedhanii akkasiggaa Abu Taalib waan dhaammatus ganda dhaammatee isin naa bitaa jeeni mucaa akkasii fuudhanii ganda galchan jechuudha. Akkaataa rabbiin waan taasisuudhaa deemu tiifatee bakkaan gahu barachuudhaaf. Walammaa qaruba min busraa dhadheeyannaan ra'aa warraayibu raayibeen tokko ni arkee bahiiraa kajaamu faaqbara ammahu adeera isaatii odeeyse bi'annahu sayakuunu aakhira lambiyaay mucaan kun booddee ambiyaa ta'uu ta'a. وطلب منه أن يرجع به مجاهنا كدي بسرعة بربادة خوفا عليه الرصدات ورافجه من عدوي يترقبه عدوي نسته جاجرته مجاهل تبو جنجتشو أكاسينو غامني نجاباب سمله عدوين سنو رفتهتي هما جني إيجا غرفة من بوده ديساني كاسم مجان دي بيجو هايا وقد استدل على نبوته أكمل بيخيون في أن بهيران كن وقد استدل لغا دغر رغا دغدتين قچيل فمه على نبوته مجان كمبودي نبي توسارتي بعلامات ملتوليسا التي في كتب اهل الكتاب كتاب ورا الكتاب كتاب التوراة في خنقي سوان رسول الله عليه هيغا مغني سا سجود دافي قلنس غيا سني حالان بريدا توفي مجان نور ساتو اكام بريدا افتينا توفي اكسي وجني نماز خاتم النبوة همرتي نبي مالا دوبتي أركو سنيني چيغورتي أركو سنيني مجان كن کرتے نبي توسا ياديچو غافتنا غفنا بماذا كان يشتغل في صغري ودوني في دائما مجان مال دلگين
re'eera tiisa jenne yara alqanama shaam gaafam imaltaaye umrii isaarraa ama sagalis numa jaanii kamturra jabaan jee amata 12 jenne man saafara ma'a man saafara eenyu wajjin deeme adeera isaa Abu Taalib man ra'aa fi safarati ilula imaltuu isaa tana keessatti eenyu arkeen qeensicha tokko jechuun kanna waan idhaa kan kiristaana kan nasaaraadha bahiraa kajaam maada akhbara ammoo adeera isaatii maalime mucaan kun booddee nabiyyi akhiru zaman ta'a jeen maada talaba minu maal irraa barbaade mucaa akka deebisu irraa barbaade bimaada astadalla ala nubuwwatihi nabiidha ta'uu ta'a maaliin beeke mallattoolee kitaaba keessatti dubbatamte jechuudha alkhulaasa gulaalleen dubbii amma dabree cunfaansi kaana fi sigarii mucaan daa'imummaa isaa keessatti ta'e yaara alganama kare'ee tiisu li'aali makkata warra makkaatiif wasaafara ila shaami kara shaamillee ni imaltaa'e mucaan jechuudha maa ammihi adeera isaatii wajjiniin wahuwa ibnu tisiin isaa umriin isaa ama 9 yookiin ama 10 oo ibnu 13 takka umriin isaa ama 12 takka ama 13 jechuudha wara'aahu raahibu bahiira akkasii raahibeen bahiiraan arkee wa'arafa fi alaamaati nubuwwa mallattoo nabiyyummaa isa keessatti beekee mucaan akkasitti achirraa deebi'ee jee amma gaa laal yeroon nabiin sallallahu alaihi wasallam guddate kuni yeroo namni hin katabne yeroo namni hin barreessine yeroon dubbifne zabana jaahiliyyaa keessa namni jala deemee baruu nabiyyii ta'a seenaa isaa takka takkaan katabu hin jiru seenaan himamtoota akkamii seenaa jijjiirama gurguddoo ta akka re'ee tiisuusaa ta akka ammas abbaan akaakoonsaa du'u ta akka ammas maali haati isaa du'u ta akka ammas shaam dhaqee karaadhaa deebuu tanuma akkanaatti himamu malee haya amata 13 kana 14 maal ture 15 maal ture 16 maal ture jedhatti kitaaba seenaa keessaan agartu amma ilaa isarraa oo fudhateenya guyyaa dhufu amata 25 geewusa kalaas dhufee jireenya isaa bareeduma makkatti jiraatee hin imaltooyne ilaa hamma ama 25 geewutti ama 25 irra waan ajaa'ibaa argame ama 25 irratti waan argame sanii wajjiniin baruu yoo rabbii fedhe walitti dachaana akkasii gaa wajji turreemi wajjin turre warra dirree qiyaamaa keessa wal arkeessuma akka ijoollummaa isaa irraa akkasii wajji turre warra jiru rabbi nu haa godhu warra shabaasaa argatee suma kan akkasitti haasofne jireessa rabbi nu haa godhu rabbi nu haa godhu yaa rabbi jaalala isaa nuu kan yaa rabbi shabaasaa nuu kan yaa rabbi warra dirree qiyaamaa keessatti akkasii dhukkatu nu godhe rabbi addunyaa irratti arkoo isaa nuu mijeessine warra jannata keessatti arku nu haa godhu ummata Muhammad ka dhugaadhaan nu haa godhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh